Assalamu alaikum guys, baga nagaan gara YouTube channel kiyyaa dhuftan jecha arras oduu gammachiisaa tokko isiniif qabadee dhufeera. Warreen YouTuber taatanii akkasumas YouTube keessa monetize ta'e baga gammaddan isiniin jechuun barbaada. Guyyaa irraa wanni isin agarsiisu deemu kunoo akkuma agartan viidiyoo keenya irratti wanti super tanks jedhamu dabalamee jira. Namoonni YouTube irratti hojjechaa jirtan jechuudha. Kanneen monetize taatan hundi keessanuu baga gammaddan isiniin jechuu barbaada. Wanti kun faayidaa hedduu qaba. Maallaqa hedduu biyya alaatii namoonni support nu godhuuf nu gargaara. Akkuma agartan super tanks kana yeroo cuqaafnu maal nu fida maallaqa bitannee ummanni bitee yookaan haga barbaadan bitanii as karaa kanaan nuuf erguu ni danda'u jechuudha. Namoonni viidiyoo keenya jaalatan akkasumas maatiiwwan firaa fi kanneen kana fakkaatan warreen biyya alaatii qabdanis ta'e akkasumas namoonni viidiyoo keessan jaalatanii sappoortii isin godhan marti isaaniitu wanta kana bitanii kallattumaan isinii erguu danda'u gara maallaqaatti isiniif jijjiirame jechuudha. Simply wanta kana akkamiin on akka godhannuu fi akkasumas akkamiin akka itti fayyadamnu viidiyoo kana keessatti wal duraa duubaan isiniin agarsiisa. Viidiyoo kana haga dhumaa daawwachuun na wajji tura. Okay guys, super tanks kana on godhachuudhaaf amma jalqaba maal goona? As keessaa baanee aappii Chrome yookaan ammoo browserii Chrome keenya ni seenna. Kunoo akkuma agartan browserii seeneetiin jira. Iddoo search jettu kanarratti maaliin barreessa? studioyoutube.com jee barreessa. Akkuma agartan haala kanaan yeroon barreessu YouTube kallattumaan stuudiyoon kiyya jala kanatti naaf bahee jira jechuudha. Akkuma agartan kanatti yeroo stuudiyoon kiyya haala kanaan naaf bahu isa kana niin cuqaasaa jechuudha. Yeroo haala kanaan cuqaasu mallattoo kana naaf fidaa stuudiyoo kana yeroo naaf fidu iddoo sarara sadii gama gubbaarratti argamu kana kunoo akkuma agartan amma dura isiniin agarsiisan jira. Sana booda gad deemnee desktop site iddoo jettu kana ni filanna jechuudha. Akkuma agartan desktop site kana yeroo filannu kallattumaan stuudiyoo gama YouTube kiyyaa keessa naqaa jechuudha. Hubachiisa osoo haala kanaan isiniin finne YouTube keessa login godhuu qabdan jechuudha. Browser kamiyyuu keessatti kan itti fayyadamuu barbaaddan. Yeroon haala kanaan seenu keessa YouTube kiyyaa nan naqee jira jechuudha. Akkuma agartan kanatti yeroo keessa YouTube kiyyaa naquu amma maaliin godha dhiifamanii xiqqaatee guddiseetiin isin agarsiisa jechuudha. Yeroo haala kanaan keessa YouTube kiyyaa naquu maaliin godha akkuma agartan mallattoo doolaaraa gama bitaa irratti argamtu kana isa kana nin cuqaasa. Yeroon mallattoo doolaaraa cuqaasu haala kanatti na dabarsa. Amma gaddeemee maaliin godha iddoo super jettu nin barbaada jechuudha. Kunoo akkuma agartan gama gubbaa kanarratti super iddoo jettu ni jirti. Haala kanaan iddoo superii yeroon cuqaasu keessa isaatti na dabarsa jechuudha. Yeroon haala kanaan cuqaasu wantoota hedduu naaf fida. Kunoo yeroo dabre irratti wantoota lameen kana qofaatu jira jechuudha. Super lameen kan itti aanu kanaa jira amma super tanks itti dabalamee jira jechuudha. Wanta kana maal goonaa on goonaa jechuudha. Wanti kun amma off ta'ee jira waan ta'eef update YouTube waan godhee jiruuf simply super kana on godhannaa jechuudha. Haala kanaan itti deddeebinee super on goona. Wow, simply kunoo super tanks kiyya on naatee jira jechuudha. Haala kanaan kunoo akkuma agartan jala kanatti super kiyyanaaf banamee jira jechuudha. Hulii YouTube viidiyoo kiyya namni daawwatu mallattoo super tanks irratti fida jechuudha. Mee as keessaa kunoo akkuma agartan gara viidiyoo kiyyaa kallattumaan yeroon seenu kunoo viidiyoon kiyya kana amma karaa bitaatti yeroon dhiibu mallattoo super tanks naaf fidee jira jechuudha. Namoonni support na godhuu barbaadan akkasumas naaf erguu barbaadan viidiyoo kiyya jaalatan asiin na deeggaruu ni danda'u. Maallaqa hedduu irraa argachuu ni danda'a jechuudha guys. Akka irraa gammaddan abdiin qaba. Viidiyoon kun yoo isinitti tole like godhuun akkasumas namoota birootiif share godhuu hin dagatinaa. Namoonni chaanala keenyaaf haaraa taatan ammoo subscribe godhuun akkasumas iddoo bell notification kana yeroo banattan viidiyoon nuti gadhiifnu nama hunda dura akka isin qaqqabuuf isin gargaara. Viidicha waan daawwattaniif baay'ee galatoomaa. Nagayaan tura.